هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا سبونتوتا جورلي رومو أشي ماركة فولي أكم جبتو سين جا هرس غافي كنسن باي تيرتون راودان فيديو كان كوبي فديتين دو فيچودا فيديو كان توسوم دبرين دورا أكم يروهندا اچودا حالا كمين أكا يوتيوب چانل كي يقدستان أكسما فيسبوك يفولو غوتني أكا فريندي كي تكوت وانا دبر سيجروستي وانا سيچي دبر سو حالا كمين أكا توردفتان isin agarsiisuudhaaf jalqaba YouTube keessan irraa ni eegaltan jechuudha. YouTube keessan irratti as gubbaa bakka search kana irratti jechuudha Jaafar Kamaal jettanii search gootanii na argachuudhaan jechuudha. Jaafar Kamaal haala kanaan search ni gootan jechuudha. Achi booda YouTube ni kiyya kana kan profaayilii kanaan isiniif uusarra ni tuqtan jechuudha. Sanaan booda ofsaan achi booda barreeffama subscribe jedhu kan isinitti mul'atu kanarra ni tuqtan jechuudha. Barreeffama subscribe jedhu kana ni tuqtanii achi booda mallattoo notificationii wanna xiqqoo gurraattii kanarra ni tuqtan jechuudha. Akka wannan isiniif dabarsu YouTube kiyya kanarratti dabarsu yoo jiraate kallattiin akka isin bira ga'u kan taasistu jechuudha. YouTube channelii kanallee akka guddistan kan keessanii jechuudha. Akka ijaartan akka guddistan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Akkasumas Facebook kiyya keessatti haala kamiin akka itti follow gootanii hordoftan isin agarsiisuuf Facebook kanin yeroo hunda haala kamiin akka itti follow gootan kana YouTube video kiyya jalqaba irratti kan isin agarsiisuuf namni baay'een keessan add friendii na gaafachaa jirtan jechuudha. Friendii mobile Facebook ni kiyya friendii isaa waan guutee jiruuf friendii ma yeroo isin gaafattan isin jalaa qabu yookaan akkeetti isin taasisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yoo follow gootan akka friendii kiyya tokkotti na hordofuu ni dandeessu. Facebook ni kiyyas kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Maqaa wal fakkaataa maqaa Jaafar Kamaal jedhu kana fayyadamuudhaan jechuudha. Isa kana kan isinitti mul'atu kan profaayilii kanaan isiniif ba'uudha jechuudha. Isarra ni tuqtan jechuudha. Sana booda eega bifa kanaan isiniif ba'ee jechi follow jedhu profaayilii kiyya jalatti isiniif mul'atti jechuudha. Asitti kan follow jettu kanarra ni tuqtan jechuudha. Achi booda gadi dabru mallattoo yookaan jecha save rest jedhu kanarra ni tuqtanii haala kanaan akka friendii kiyya tokkootti Facebook kiyya keessatti na hordofuu ni dandeessu. Gara barumsa kee har'aatti yeroon isin dabarsu akkamitti viidiyoo application viidiyoo buusus akkamitti argannaa kanneen jettan eegan viidiyoo kana waa'ee kanaatiin wal qabatu dabarseetiin ture barsiisaa Oromoo appii dabarsee ture namni hedduun dabarsinee ture garuu gaaffiin kan keessan baay'ee waa'ee kanaa waan yeroo hedduun itti deddeebi'uuf kana isiniif qopheessa jechuudha. Hundi keessan ni beektan. Haala kamiin akkamitti viidiyoo buufannuu fi haala kamiin akkamitti osoo application tokkoon fayyadamin viidiyoo buufachuu dandeenya jettanii turtan. Hundi keessan kanneen kana na gaafattan gaaffii keessan wal dura duubaan kanneen isiniif dhiyeessu ta'a. Garuu isin xiyyeeffannoon gaaffii kana hordofaa. Jalqaba irratti application Snaptube jedhu kana baay'een keessan buufattanii ittiin viidiyoo buufachaa jirtan jechuudha. Sirraa tajaajilamaa jirtan. Akkasumas application kanneen akka Vidmate, KPO hundi isaaniitu kanneen YouTube irraa waan garaagaraa gannu buusan kanneen buufattanii jirtan sababa bal'ina qafoo keessanii hir'isuudhaaf ni ta'a. Akkana jechuun application tokko yeroo gad bu'u memory yookaan bal'ina qafoo keessanii irratti gad bu'aa jira jechuudha. Osoo kana hunda buufatiin osoo application tokko gad buusin haala kamiin akka itti viidiyoo gad buufattan isin agarsiisuu fi jalqaba application keessan keessaa internet kan jedhu kana yookaan Google Chrome kan jedhu kana ni barbaadan jechuudha application keessan keessa jechuudha. Kan internet kan jedhu kana ta'us akkasumas Google Chrome kan jedhu ta'us oomaatu miti. Google Chrome kanarra ni tuqtanii mi'an Google Chrome filadhu jechuudha. Google Chrome irra eega seentanii booda jechuudha opsaan na eegattanii jechuudha. An Google Chrome irratti fakkeenya mallattoo search haara as bakka searchii kana eegasiniif ba'e maal search gootan www.youtube.com jettanii barreessitan akkan isinii agarsiisu kanaan www.youtube.com jettanii barreessitan akka kanaan jechuudha. Isinitti ni mul'ata as gubbaatti kan isinitti mul'atu kana ni barreessitan haala kanaan jechuudha. www.youtube.com jettanii ni barreessitanii achi booda search kan jedhu mallattoo search irra ni tuqtanii osoo application tokko mobaayila keessan irra buustanii mobaayila keessan hin dhiphisin haala kanaan viidiyoo bilaashitti gad buufachuu ni dandeessu jechuudha. Eega isin www.youtube.com jettanii bifa kanaan yookaan fuula kanatti isin dabarsa jechuudha. Haala kanaan isiniif baasa mobaayila keessan
Sana booda egaa haala kanaan isinii bahee sarchii mallattoo sarchii kanarra ni tuqxan jechuudha. Ishee xiyya gurraattii kana hordoftan isheerra ni tuqxan. Waan tokko waan gadi buufachuu barbaadan sarchi ni gootan. Aan fakkeenyumaaf wama tokko sarchi godhee isin agarsiisuuf waan tokko gadi buusee isin agarsiisuuf Ebroo ibsa. Ebroo ibsa sarchi godheen isin agarsiisa haala kanaan. Sana booda viidiyoo barbaadan takkarra ni tuqxan jechuudha. Viidiyoo barbaadan takka amma fakkeenyaaf viidiyoo kanarraan tuqa jechuudha. Viidiyoo Ebroo ibsaa jedhu kana yookaan kanneen kan gaaffiif deebii ni taasise OBS waliinis ta'u viidiyoo tokkorra tuqee isin agarsiisu kanumarra tuqee isin agarsiisu. Isarra ni tuqxan jechuudha. Waan barbaadan tokkorra ni tuqxanii. Achi boodaan eega viidiyoon sun akka waan banamuudhaaf yookaan hojjechuudha jedhee haala kanaan eegan isinii baname ni cuftanii jechuudha. Ni cuftanii as gadi harkisuun gubbaa kanarra barreeffama dalga dhiiraa jiru kanarra ni tuqxan jechuudha. Gubbaa hin dagatina jechuudha. Gubbaa kanarra ni tuqxan. Sana booda as deemuudhaan akkas as harkisuudhaan asirraa kaastanii ni balleessitan jechuudha. Asirraa M yookaan qubee maadhaaf tuqaa ishee wajjin jirtu kanaa achitti ni balleessitan jechuudha. Achirraa kaastanii jechuudha dileet gootan. An achirraa kaasee dileetiin godha jechuudha. Eega dileet goone qubee saa yookaan SS qubee saa lama qofa itti idaaneetti sarchi gootan. Obsaan eeggattan jechuudha. Sarchi ni gootan qubee saa lama qofa itti ida'uudhaan obsaan eeggadhaa. Eega sarchi gootaniin booda jecha daawunlood jedhutti isiniif dhufa jechuudha. Obsaan eeggattan haala kanaan jechuudha. Kan hin suutaan dubbachaa jiru akka isiniif galuuf isinis xiyyeeffannoo itti kennitanii seeraan viidiyoo kana yoo hordoftan taatan appilikeeshinii tokko malee viidiyoo barbaadan gadi buufachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan akka argaa jirtan daawunlood kan jedhu kana as keessaa sadarkaa ittiin intarneeta kan keessanii ilaaltanii kan barbaadan irra filattanii daawunlood kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Haala argaa jirtanuun viidiyoon sun kan gadi bu'aa jirudha. Asitti isinitti mul'ata jechuudha. Gadi bu'aa jira jechuudha. Appilikeeshinii tokko malee haala kanaan viidiyoo gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kan karaan kun isin dideefoo maal fayyadamuu dandeessan? Appilikeeshinii Snaptube jedhu namoota nama miiliyoona tokko ol kan itti fayyadamaa jiru. Appilikeeshinii kun viidiyoo Facebook irraallee kan buusudha jechuudha. Appilikeeshinii Snaptube jedhamu kun namni fayyadamaa hin jiraanne yoo jiraattaniif jechuudha. Baay'een keessan fayyadamaa jiraattanii isa argachuufis akkuma duraanii Google Chrome irra ni seentan jechuudha. Sana booda waan duraan search goonee jirru X isinitti mul'attu gubbaa sana tuqxanii balleessitanii Snap haala nama barreessu kanaan dhiifama. Snaptube jettanii barreessitan jechuudha. Snaptube jettanii barreessitan. Snaptube eega jettanii barreessitaniin booda barreeffama gubbaatti isinitti mul'atu kana jechuudha. Isarra ni tuqxan jechuudha. Obsaan eeggattan jechuudha. Hanga shabakni kiyya dalagsiisee walumaan hordofne jechuudha. Snaptube eega search gootaniin booda Google Chrome keessa seentanii jechuudha. Snaptube jettanii search gootan. Play Store irraa argachuu hin dandeessan. Appilikeeshina kana argachuu hin dandeessan. Gonkumaa Play Store irraa jechuudha. Snaptubeen kan argattan intarneeta keessanis ta'e Google Chrome irraa argachuu ni dandeessu. Si'a lammaffaaf search godhee isin agarsiisuuf jechuudha. Snaptube jettanii search gootan barreeffamaan amma barreessu kana Snaptube jettanii search gootan. Haala kanaan isinitti mul'atu gubbaatti jechuudha. Kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Snaptube kan jedhu kana search gootan jechuudha. Sana booda barreeffama gubbaa irratti isiniif ba'u kanarra ni tuqxanii. Kabajaan akkana obsitan isin gaafadha jechuudha. Hanga shabakni kiyya dalagu. Viidiyoon kun isinitti dheerata garuu faayidaan viidiyoo kanaa immoo dheerina isaa isiniif caala jedheetiin yaada jechuudha. Obsaan dhiifama waliin Snaptube yeroo buufachuu barbaadan www.snaptube.com jettanii illee yoo barreessitan amma si'a lammaffaaf search godhee isin agarsiisu dhiifama isin gaafadha jechuudha. Si'a lammaffaaf Snaptube search godhee isin agarsiisuuf jechuudha. Snaptube jettanii search gootanii haala argaa jirtanii jechuudha. As barreeffama kana barbaadanii isarra ni tuqxan. Snaptube video download kan jedhu kana download kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda Snaptubeen eega haaromfame jechuudha. Bifti isaa kanatti jijjiiramee kan jirudha. Download kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha.
download kan jedhu kanarra ni tuqxan. Sana booda as gadi deemuudhaan jecha kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda buusuu ni barbaaddaa inaan jechaa jira okay in jedha jechuudha. Haala kanaan akka argaa jirtanitti snaaptuubiin gad bu'uutti jira jechuudha. Kan isinitti mul'atudha asitti kan isinitti mul'atu innis gad bu'aatti jira jechuudha. Okay. Inni biraan appilikeeshina haaraa kan maqaan isaa NewPP jedhamu kana viidiyoo baay'ee kan qulqulleessee isiniif buusudha. Appilikeeshinni kun isa kanarra kan ajaa'ibedha. Garuu kan isa kana adda godhu Facebook irraallee viidiyoo adda addaa nuuf buusuu danda'a. Appilikeeshina NewPP jedhu kana argachuufis isas Google Chrome keessa ni seentan Play Store irraa argachuu dandeessan. Chrome keessan ta'ee akkasumas internet kanas ta'ee arra tokkumarra ni seentan jechuudhaan interneta dhiise Google Chrome fayyadamu waan duraan search godhee amma delete yookaan X sanaan haa balleessu NewPP jettanii maqaa nama barreessu kana ni barreessitan jechuudha. NewPP haala isinitti mul'atu gubbaatti isinitti mul'atu kana ni barreessitan jechuudha. Kan isinitti mul'atu kana jechuudha. NewPP jettanii barreessitan jechuudha. Search ni gootan Google Chrome keessa seentanii. Achi booda barreeffama gubbaa irratti inni kun filannoo jalqaba irratti isiniif ba'u kana jechuudha. NewPP for Android download kan jedhu kanarra ni tuqtan. Suuta kan hin dubbachaa jiru akka isiniif galuuf akka ta'e hubadhaa. Sana booda download kan bifa magariisa ta'e kanaan isiniif ba'u download kan jedhu kanarra ni tuqtan. Achi booda click here kan jettu barreeffama urungaadee xiqqoo kanarra ni tuqxan jechuudha. Click here kan jettu kanarra ni tuqxanii. Sana booda download gochuu ni barbaadaa naan jechaa jira. Maaliif duraan waan buusee jiruuf jechuudha. Ammas buusuu ni barbaadaa naan jechaa jira. Downloading jedha jechuudha. Isin kanneen downloading goone taatan okay isiniin jedha okay ni tuqxan jechuudha. Yoo isiniif buudi deemmoo click here kan jedhu kanarra yoo tuqxanii sana booda as gaditti okay waa gaaffii kanaa yoo isin gaafate yookiin okay gootanii yoo download kan jedhu kun isiniif ba'es download gootanii haala kanaan innis gadi isiniif bu'uu ni danda'a jechuudha. Formaata xumuraarra geenye jirra jechuudha. Nama viidiyoo gad buufachuu barbaaduuf formaanni kun formaata baay'ee barbaachisaadha. Ejjennoon sadan kun ejjennoo baay'ee isin fayyadudha. Waa'ee viidiyoo interneetarraas ta'ee akkasumas Facebook irraallee snaaptuubii kana keessatti buufachuu kan dandeessan viidiyoo kiyya gabaabsuuf anisa isin agarsiisu jechuudha. Formaanni xumuraa YouTube dhuma isa normaalii yookaan YouTube dhuma isa kana keessanii seentan jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti jechuudha wama isin ajaa'ibe tokko osoo YouTube kana keessa jirtanii wanti tokko isin ajaa'iba ta'uu danda'a. Mee fakkeenyumaaf wama tokko search godhee isin agarsiisuuf jechuudha. Fakkeenyumaaf Jaafar Kamaal viidiyoo kiyya tokkorraa fakkeenya isiniif haa kaa'u jechuudha. Viidiyoo kana ni argitan fakkeenyumaaf kutaa 21. Eega haala kanaan isiniif ba'ee maal gochuu qabdan nama snaaptuubii fayyadamu qofaaf jechuudha. Nama akkasumas appilikeeshina viidiyoo gadi buusu qofaadha malee namni appilikeeshina viidiyoo gadi buusu hin qabaanne isin hin fayyadu kan inni amma isin agarsiisu. Sana booda as gaditti share kan jedhu kanarra ni tuqxan. Viidiyoo fedhe yoo snaaptuubii yoo qabaattan taatan viidiyoo fedhe YouTube isa kan keessatti yoo argitan gadi buufachuu dandeessan gatii ta'eef share isa jedhu kanarra ni tuqxanii. Achi booda ol harkisuudhaan asitti copy link kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Copy link gootan. Ni tuqxan isarra. Sana booda mallattoon download jedhu diimaan kun isiniif ba'a. Maaliif snaaptuubii waan qabuuf. Snaaptuubii namni fayyadamtan haala kanaan YouTube feetan YouTube keessan keessaa viidiyoo feetan share isa godhu isa jedhu sanarra tuqxanii sana booda copy link gootanii gara snaaptuubii keessaniitti xiyya diimaa ammaatiin achis hin dabarsa isarra yoo tuqxan. Yoo isarra tuquu baattanis copy gootanii waan jirtaniif as snaaptuubii keessanii dhuftan jechuudha. Share gootanii turtan jechuudha. Copy viidiyoo linkii viidiyoo jaallattan sana kan isinitti tole sana waan copy gootanii turtaniif jechuudha. As bakka search kanarra cimsitanii gadi ni qabdan jechuudha. Cimsitanii tuqxanii sana booda barreeffama isiniif baatu kanarra ni tuqxan jechuudha. Waan copy gootanii turtan isiniif baasa jechuudha. Cimsitanii sanarra ni tuqxan dhiifama an filannoo biraarra tuqeeti. Cimsitanii eega gadi tuqxaniin booda barreeffama gurraatti isiniif baatu kanarra yoo tuqxan waan isin duraan copy gootantu isiniif ba'a waan ta'eef jechuudha. Isirra ni tuqxan jechuudha. Amma an duraan kanan copy godhee search ni gootan jechuudha. Eega waan copy gootan kana haala kanaan asirra keewwattanii search kanarra ni tuqxan. Nama appilikeeshina viidiyoo gadi buusu qabu qofaafi jechuudha ejjennoon xumuraa kun. Sana booda
linkiin an sila kooppisniif godhe kan viidiyoo kiyya kutaa 21ffaa kanaadha. Isin hunduu argitaniitu daawunlood kan jedhu kanarra yoo tuqxan jechuudha. Sana booda haala kanaan viidiyoo barbaadan gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Xumurri viidiyoo kiyya irraattis kanuma irratti kan raawwatudha. barumsi kee har'a kun yoo baay'ee isin ajaa'ibe ta'e yoo isin fayyade ta'e ilmaan Oromoo yookaan sabboontota ijoollee Oromoo fayyaduudhaaf sheer waliif godhaa. Anaaf illee hamlee akka taatan kabajaan isin gaafadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.